Sidney Solomon from Shaashamannee. Really? Yes. On what type of Damee aartii kam keessatti hirmaannaan kee? Reggae music. Reggae music. Damee muuziqaa reegee keessaati. Jamaayikaa irraa aadaa muuziqaa kana qabannee dhufne. Muuziqaa reegee tokko naaf jechuu dandeettaa? Muuziqaa reegee tokko. Please. Shaashamannee, we love Shaashamannee. Shaashamannee on my mind. Shaashamannee, peace of mind. Shaashamannee all the time. Yeah. It will give the artist the opportunity to be. Karaa miidiyaalee idil addunyaatiin waltajjii addunyaa irratti of beeksisaniif carraa guddaa bana. Kun bal'inaan itti fufuu qaba. Keessattuu artistoota Oromiyaa keessa jiraniif carraan akkasii mijachuu qaba jedhee yaada. Dirqama itti fufuu qaba malee an gama kootiin kana nan deeggera. Okay, your name? Misgaanaa'ee Sidnii jedhama. Shaashamannee Itoophiyaa irraa dhufe. Afaan Amaaraa yookiin afaan Oromoo dubbachuu dandeettaa? I can speak Amharic. Afaan Amaaraa nan dubbadha. Afaan Oromoo garuu barachaan jira. As dhufuu kootti baay'ee gammadeera. Akkam jirtu maqaan kiyyaa Misgaanaa'ee Sidnii jedhama. Shaashamannee irraan dhufe. I feel really honored to be here. Aartii keessatti hirmaannaa qabdaa? Eeyyee ani weelliftuu dhaloota lammaffaa Impeerer Maajestii ta'uuf hojiirra jira. Tell me your name. Maqaa keenyatti himi. Maqaan kiyyaa Yaaqoob Sidnii Salamooniin jedhama. Shaashamannee irraa. Are you entertaining? Are you happy? It's very good. So stylish. Baay'ee gaariidha. Nama gammachiisa. Nice, yeah. Nice. Nice to meet you people. Really. I appreciate it.